maal hayyamti jarlachuu wajjin sargi godhee fi akka deebisuuf hayyamtee jirti. Atillee dhaab simatti barbaadde. maal yaadanitti Dhaabuka. Atillee jarri sumayyaa si haa jaallattu yoo feete akka atillee. akkasiin jaalatu fedha si jammar haay Akkam goonaree amma fedhate. Amma filannoon kee maal? amma ati guys nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu hundi keessanuu baga nagaa taatanii isiniin jedha. Egaa turtii yeroo dheeraatiin booda deebi'ee dhufeetiin jira. Egaa har'a akka carraa ta'ee viidiyoo saayidoo faa tokko laalee baay'ee tokko bakka natti tole jechuudha. Aayyuun fataa jettee jirti namatti tolti. Akkuma natti fakkaatuttu sumayyaa miti aayyuun waan deebi'uudhaaf jettu fakkaatti jechuudha gaafa ilaalanii. Harkaan hin qaqqabatti maal jetti kootii sirreessitii fi bakka dastaamti ishii gammachuun ishiitiyyuu baay'uma tokko nama gammachiisa gaafa ilaalan jechuudha. Egaa bara kana keessa takka oli takka gadi garma hundattuu jechuudha. Keessattuu waa'ee gaa'ilaa faana wal qabatee baay'ee ulfaata jechuudha. Barichuma wajjin deemanatti fakkaata wanti hundinuuyyuu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroon jalqaba irratti viidiyoo isaanii osoo hanga dhumaatti taa'ee dhaggeeffachuu baadhee dhugaadhuma hedduu tokkoon gammadee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'uma tokkoon gammadee dhugaadhuma sumayyaan deebi'uudhaaf gaafa jedhanii bakka nan gammadee dhugaa akka waan aayyuun isii faana walii galtee godhattee raawwattee sumayyaa gara manaatti deebisuudhaaf jettu natti fakkaateen gammade. Takkaatii immoo iyyuu egaa dhiirri dubartii 99 jijjiiruu bare kuni dubartii tokko faana jiraachuu hin danda'u yookiin immoo deebi'ee raawwatee haadha manaa isaa jalqabaa wajjiniin jireenya gaarii yookiin immoo jireenya bareedduu jiraata jedheetiin hin yaadu jechuudha. Wanti nan hin yaadneef maali yoo jettanii mana 90 seenuu bareera waan ta'eef gola 9 seenuu bareera waan ta'eef dubartii jalqabaa yookiin immoo haadha manaa isaa jalqabaa sana faana haala seera qabeessan wajjiniin jiraachuu dhiisuu danda'a. Maali yoo jettanii hin argina waan hundumaa jireenya keessa jirra waan ta'eef argaatii jirra waan ta'eef kanaafiyyuu tilmaamuun nama dhibu jireenya namaa tilmaamuun nama dhibu ofii keetii waan keessa jirturraa kaatee raawwattee tilmaamta bar kan namaarree jechuudha jireenya keessa jirtu keessaa kaatee raawwattee kan nama isa kaanirree tilmaamta jechuudha. So kanaafiyyuu dursa dhugaadhuma see hedduu tokkoon gammadee bakka sumayyaan akkamittiin deebitee akkamittiin tole jettee deebitee jedhee baay'een gammade. Wanti nama gammachiisu tokko maali yoo jettanii namni tokko ta'uun nama gammachiisa. Akkasuma immoo keessattuu namni ilmoo walitti dhaleetii qabu in ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf in ulfaata nama keessaa jirutu beeka jireenyicha waan ta'eef baay'uma namatti ulfaata jechuudha. Garuu immoo gaafa giddiinsi qabde wanta ati gootu tokkollee hin jiru hin duutu waan ta'eef jechuudha. Jireenyatu naaf caalaa jiraachuu naaf wayyaa lubbuuti jedhabuudhaa mannaa jireenya jiraadhee ilmoo kan korree wajjin rakkadhee jiraachuu naaf wayyaa jettee raawwattee filannoo dhuunfaa keetii yookiin immoo gara ittiin si baasu filatta jechuudha. So sababa kana ta'eef sumayyaanis filannoon ishiin filattee lubbuu koo baafadhee ilmoo koo beela'us dheebodhus ilmoo koo wajjin jiraachuu naaf wayya kan jettudha kan ishiin filatte akka yaada kan kootitti jechuudha. Sababni isaa maalinni namni kun gaafa namni tokko dhufee raawwatee waan nama tokko jedhe tole jedhee raawwatee fuudhee galuu qofadha kan inni jedhu. Dubartiin takka itti dhattee raawwattee sin jaalladhee bakka sii du'uufanii sii maraachuudhaafanii jetteen taanaan fuudhatu magala akkuma arginu kana jechuudha. Innaa ani waanuma isaa wallaalee walii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni durii namni gadi ba'ee raawwatee horii wayii bituu gaafa ba'e waan tokko gaafa bituu baate oositti bareedee bittee galta gaafa maallaqa harkaa qabdu jechuudha. Yoo harkaa qabaatte bitta isayyuu yoo maallaqa harkaa qabaatte jechuudha kanatti bittu. Yoo harkaa dhabde immoo oduma ilaaltu laaltee bira dabarta maal gootare bira dabarte jechuudha. Garuu bara ammaa kana keessa akkam ta'e isheen mana jirtu jechuudha. Dubartii isii mana jirtu beelan ilmoo ofiirree jechuudha. Ilmoo ofiillee beelan ajjeesanii ishii beelan manatti ajjeesanii ishii manatti tasaaqaqsiisanii jechuudha. Dhiironni bara kana keessa jiran akkam isinitti fakkaata? Dhugaa rabbi jiraata. Dhugaan isinitti hima bar. Isii manatti rakkisanii raawwatanii ofii isaaniitii bahanii mana hoteela barbaadan keessa foon muratanii qurxii muratanii xibsii nyaatanii biiraa dhuganii diraaftii dhuganii
ila waan isaan barbaachisu hunda ishii alaafaana jechuudha. Ishii alaafaana akka barbaadan ta'an jechuudha. Gaafa gara manaatti ol deebi'an akka biseetti fakkaata. Waan kana guyyaa biraan haasaa yaade garuu dingata har'a waa'ee isaaniitti irratti natti dhufnaanan dubbadde dhugaa dubbachuu illee barbaadetti ni miti. Maaliifin haalichi jireenya dhaloota biyya Itoophiyaa keessa jiranii akkasumaan dhiirota jechuudha. Dhiirota likiskisii gaddeebituu takka jechuudha. Gaddeebituu kan mataa qabdus inuma jirtii bar kan nama taatee jiraattus akka namaatti yaaddus inuma jirti. Garuu takka jechuudha gaddeebituun kan hudduudhuma dubartii jala fiigdu jirti miti. Hudduudhuma dubartii jala jechuudha. Ishii mana jirtu laal ooduma isiin waan barbaadde ooduma wanna siiliidhuma maaramii fakkaatte kan garagaltee kan manaan ilaal kan dubartii alaafaana jechuudha. Hudduu sii urgufattu dhiirota akkasiitu jira jechuudha. Kan dubartii alaafaana jechuudha kan manaa rakkistee raawwatte kan dubartii alaafaana asiif achi fiigdu. Inna dhiironni Itoophiyaa keessa jiranii warra akkasiifaatu jira jechuudha. Warra akkasii kan manaa rakkisanii raawwatanii kan alaafaana kan hudduu isaanii urgufatantu jira. Kan alaafaana akka barbaadan kan ta'antu jira jechuudha. Kanaafiyyuu mucaan kun filannoon ishiin filatte ijoollee ishii qabattee raawwatte filannoon ishiin filatte filannoo gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf jireenyicha gaafa dhattee keessa seentee argite barta yaabboleettii ko'ate jechuudha. Warroonni isa kana isaan jagnaa jabaadhu baga goote fuudhi dabali deebisi maal jettaniin kun jechuudha. Gaafa jireenyicha keessatti galtanii keessattuu warreen biyya ormaa keessa jirtanii gaafa dhuftanii jireenyicha keessatti galtanii qammastanii argitan wayyoo yaa jara sana edaa akkana ta'anii wayyoo edaa kanatti isaan muudate wayyoo edaa jireenya kana keessa jiraataa turanii jettanii beektuuf jechuudha. Ani yeroo ala ture sanatti isheen arrabsaa ture hin beektu miti ayyuudhaan arrabsaatiin ati ture. Sumayyaadhaan maaliif akkana gooti maaliif akkanatti balleessiti maaf akkas taati jedhee dubbataatiin ture. Garuu ergan dhufee immoo jireenyicha keessa galee raawwadhee dhukkuba ishii dhukkube sana ofii kootii qammasee arge maalan ta'e nan beekeef jechuudha. Gaafa sana namaa beekna. Gaafa jireenyichi suni mataa keenya irra ga'e gaafa dhukkubichi suni mataa keenya irra ga'e isa kaaniifis beeknaa jechuudha. So egaa asuma deebisanii jarri maal jedhanii mucatti fattanuudhaaf jedhanii egaa intala ishii kana qormaata isheedhaaf dhiyeessan jedhanii egaa qormaaticha kufteetti. Garuu dubbiin kun duubaa waan dhabdu waa malee manni naaroodha Oromoon. Duubaa waan dhabdu duubuma waa jirti. Dubbii wayii numa jirti waa'umaaf wayii ayyuutu deebi'uuf jedha wayii immoo dhuguma sumayyittii dhuma faana iyyuu walii galanii waatu jira malee waa malee akkanatti dubbatani. Waa malee miti wanti kuni ani garuu nan shakke dhugaa garuu dura nan gammadee beektanii. Ilma nama gammachiisa gaafa abbaa fi ilmoon waliin ta'anii ilmoo guddifate nama gammachiisa garuu maal godhu jireenyichuma namaaf hin taane bar odoo taate gaarii ture garuu hin ta'u waan hin taane maal godhu wajjin rakkatuun bu'aan qabu wajjin gubatuun bu'aan qabu maal godhu jettaniiti rakko.